tokko tokko fiilmii kana oomishuu keessatti nu wajjin kan jiran Joobiraa Film Production, Joobiraa Tube. Fiilmiin kun ispoonsara tokko malee deeggarsa tokko malee hojjetame. Joobiraa Tube seentanii subscribe gochuudhaan ilaaluudhaan hin dagatina. Joobiraa Tube jechuun kan keessanidha, kan keenyadha. Hojii hojjennu hunduma isaa achirratti finna. Hojii fiilmoota kan biroollee kan bakka biraallee waliin dubbannee irratti fidaa jirru qabna. Kanaaf Joobiraa Tube yoo guddate aartiin keenya asitti immoo wantoota tokko tokko salphaatti ittiin guddifna jechuudha. Amma guddina argisiisee qaba, sanarra immoo guddachuu qaba. Utuu isin jirtanii immoo hin guddata amantaa jedhu qabna. Nuuf galatoomaa. Asuma raatii xiqqoo ishee waan dubbachuu barbaadu fiilmii jechuun gamoo miti, kaaffee babbareedaa miti jechuudha. Fiilmii jechuun waan barbaadu qaba. Fiilmiin iddoo kamitti hojjetamuu danda'a, namni kamii hojjechuu danda'a fiilmii jechuudha. Kanaaf fiilmiin Oromoo yeroo hojjetamu, kitaabni Oromoo yeroo eebbifamu namni keenya seenee ilaaluu, daawwachuu baruu qaba kan jedhu dhaamsa koo isa duraati jechuudha. Jabaan barbaachisaa, jabaan ifa waa maraa isatu kallattiidhaan hibboo keenyaaf waa fala. Kanaaf lafa citu dhiiga madaa'us qulqulfata. Jabaa jabeeffadha, jabaan baatu jabeeffata. Hamilee naata. Barreeffama kanatti aansuudhaan akkuma raadiyoo sadarkaa keenyaa isin beeksisne kenniinsa waraqaa ragaa akkasumas waraqaa galataan taasifama. Taatota fiilmichaaf jechuudha. Waraqaa ragaa kana kan nuuf kennan. Biyya kana bakka bu'anii xaaliyaanii waraanan 11 keessa 9 Oromoo 9 isaanii yoo feetan maqaa isaanii isinii tarreessa. Gootummaadhaan beeku. Inni daldaltus inni waajjira keessa hojjetus hanna dhiisi waan itti jirtutti cimi. Inni iyyuu saba kanaaf beenyaa dhugaaf waan qaaliidha. Kanumaan xumureenii oduu isinitti dheeresse dhiifama. Nama uffachaa nagaataa deemanaa koraabula. Mi'a miidhaginaa fi nagaraatu. Itu ansurnya efek yana bukan apa caku. Ambil mungkin aku ambil. Obat saya panas. Ambil. Kesuka hukum ambil mungkin aku kali ini. Itu angsuran berisa filmi banyak juga kesemua stadion filmi saya dikisah kerja. Itu angsurnya obesa kamera David Ufera. Hamile. Pagawis kamera Hamile Ufera. Director editor atau filmnya desain Kerma. Hamile Ufera. Dan warna kena warna mungkin pada proses ini Hamile Ufera. Ufera dari
Maqaan koo Aadde Dalisee Admaasoo jedhama. Magaalaa Gimbii Ganda Duwwaa lama. Mee fiilmii beenyaa dhugaa guyyaarraa daawwatamaa ture akkamiin ilaaltu akkamiinis madaaltu? Fiilmiin beenyaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e dhugaa hawaasa keenya keessa jiru seenaa guddaa kan qabu baay'ee dhukkubbii guddaadhaan kan hordofamudha. Tarii namoonni hin hordofne gara fuula duraatti akkamitti akka isaan ilaalanii hamma nutti dhaga'ameef akkam akka nu dhukkubee hammam akka inni jaallatamu fudhatamummaa inni qabu utuu arganiin jedha. Fiilmii baay'ee iddoo guddaa qabu hawaasa kana keessatti dhugaa jiru namni hundumtuu seenaa jireenya isaa fiilmii kana keessatti kan ilaaludha jechuudha. Dirribaachoo hordofaan jedhama. Ogeessaa sona aadaatii kan godina Wallaggaa lixaa jechuudha. Mee fiilmii beenyaa dhugaa jedhamu guyyaarraa kana daawwattan akkamitti ilaaltan? Egaan fiilmiin beenyaa dhugaa jedhu kuni ani baay'een itti gammade. Sababni isaa barreessaan isaas ta'ee daayirekteerri isaa sirriitti hojii kana mul'isuudhaaf taatota filataniirraa kaasanii baay'ee itti dadhabaniiru. Egaan fiilmiin kun gaafa qophaa'u industiriin aartii gosa adda addaa jira. Industirii aartii kana guddisuudhaaf immoo namni ogummaa qabu irratti hirmaachuudhaa qaba. Kanuma keessa ta'anii taatonni kunis barreessitoonni kunis baay'ee barreessanii waan gaarii lafa kaa'aniiru dhalootaaf akka ta'utti jechuudha. Kanaaf daawwii isaarraa kaasee baay'ee itti gammadeera jechuun barbaadan. Wanne keessaa ati nama tokko mee akkamitti fiilmii kana hojjettan akkamitti keessa baatan? Dhugaa dubbachuu fi fiilmii kana akkatti hojjenne haala gaariidha akkuma itti argite garuu chaalenjii hedduutu nu mudate ture. Waan baay'ee keessa dabarreedha rakkina hundumaa dandeenye garuu fiilmii kana gara eebbisiisuutti finnee jirra. Rakkoo hedduu jira ture haala biyya kanaa ni beekta garuu waaqayyo sana keessatti nu gargaareera. Nullee haala sana rakkina sana dandamannee. Fiilmii beenyaa dhugaa guyyaarraa ilaalerraati waan baay'eedha wanti baradhe. Sababiin isaa dhala namaa jalaati dhugaan yeroo tokko hin miliqa. Dhugaa miliqu kana immoo obsaan gaafate eegdu, obsaan gaafate dhaabbattu, ejjennoodhaanis kutannoodhaanis gaafate dhaabbattu. Dhugaan sun akka inni mul'atu tokkotu achirraa natti hubatame. Sababiin isaa maaliif? Fiilmii beenyaa dhugaa jedhu kana keessatti yommuu teessee ilaaltu dhugaan ta'e tokko jira garuu dhugaa sana somni dhaaluu barbaadeera. Somni yommuu dhaaluuf ka'u somni yommuu dhugaa fakkaatee gara dhugaa balleessuutti deema. Dhugaan garuu oobsee dhumarratti yommuu inni mul'atu baay'ee kan si gammachiisu kan sitti toludha jechuudha. Fiilmiin kun garri jalqabaasaa waan si gammachiisu sitti fakkaata. Gidduutti immoo waan si gaddisiisudha. Dhumarratti garuu dhugaan sun yommuu mul'atu si gammachiisa jechuudha. Mee ijoolleen Oromoo lafaa ol dhufaa jiranii kalaqa akkasiitiin gaafa fiilmii akkasii namatti dhiyeessanii gammachuu akkamii isinitti dhaga'amame? Ani guddaan gammada maaliif taatonni fiilmii kana keessaa namni 3 fi isaa olii namootni ani hojii aartii irra hojjedhanis waajjira aadaa fi tuurizimii godina Wallagga Lixaarraa baay'een isaanii ijoollee leenjii wajjin turreedha. Nama dandeettii guddaa qabanidha. Keessumaa tarii godina kana keessatti reefuu dhalata aartiin jedhu garuu reefin dhalatu. Hangafa aartiiti godinni Wallagga Lixaa. Bu'uurri namoota gurguddoon kan akka Abbaa Lataafaa seenaa gurguddaa kan qaban as keessaa ba'anii namoonni garuu kan hin beekan. Kanaaf warri lafaa dhufaa jiranis immoo akkuma kana itti dhalatanii akka isaan itti dullooman. Aartiin eenyummaa uummata Oromooti. Hidda dhiiga keenyaa ibsituu Oromummaati waan ta'eef aadaa keenya waan ittiin ibsinu waan ta'eef dhalooti lafaa dhufan maatiinis biyyis geggeessitoonnis hundumtuu utuu kanatti fufaniiti. Fiilmiin diinagdeedha jechuudha. Aartiin diinagdeedha waan ta'eef utuu kanatti fayyadamii dheebuu gosa guddaadha jechuun barbaada. Mee dhugaa uummata Oromoo jalaaf sharafamu bifa fiilmiitiin gaafa akkasitti mul'atu mee dhugaa kana iddootti deebituuf eenyu maal gochuu qaba? Egaan Oromoon kallattii adda addaatiin dhugaa isaa bakka itti deebisuudhaaf yeroo kana hojjetaati kan jiru. Keessumattuu immoo karaa aartiitiin hojiin hojjetamuu guddaadha jechuudha. Karaa aartiitiin kan hojjetamu kun diraamaadhaan ta'uu danda'a, fiilmiidhaan ta'uu danda'a, asoosama adda addaatiin ta'uu danda'a. Wantoonni garaagaraa
dhugaa Oromoo mul'isuudhaaf deemamaa jiran bal'aatu jira. Dhugaa kana mul'isuudhaaf dhaloonni hundinuu gahee mataa isaatii taphachuudhaa qaba. Hirmaannaan hawaasaa hin barbaachisa. Warra barreessu duwwaatti yookaan immoo warra kana hojjetu duwwaa irratti gatuu osoo hin taane mootummaan mataa isaa dhaabbata kana yookaan immoo industirii aartii kana babal'isuudhaa qaba. Cina dhaabbachuu qaba, jajjabeessuu qaba jechuun barbaada. Gara fuulduraatti illee namoonni akka kee kana jabaatanii fiilmi akkasii otoo chaalenjiin adda addaa jiru akka hojjetaniif maal gochuudha? Anillee rakkoon biyya kana keessatti hin dhibu garuu rakkina sana akka isaan danda'an dhaamsa nan dabarsaa fi rakkinni hundumallee ni mudata garuu Oromoo taanee rakkina mufannee duubatti deebi'urraa garuu rakkina sana dandeenyee aartii Oromoo galma tokkoon akka geessan jedhee namootaaf illee dhaamsa nan dabarsa. Mee dhugaa uummata Oromoo jalaa sharafamu kana dhugaa kana bakkatti deebisuuf eenyu ga'ee maalii taphachuu qaba? Dhugaa uummata Oromoo jalaa dhokatuu fi gahee taphachuu kan qabu isa olaanaa uummatuma Oromoo mataa isaati. Uummanni Oromoo mataan isaa dhugaa qaba. Dhugaa qabu kana immoo uummanni Oromoo wal dhaggeeffachuudhaan obsaan wal hubachuudhaan tokkummaadhaan qindoomee dhugaa kana baafachuu hin danda'a. Dhugaa kana lafa qabsiisuu hin danda'a. Soba ol ka'ee faarfatamu hundumaa uummanni Oromoo wal dhaga'uudhaan tokkummaa'uudhaan wal dhaggeeffachuudhaan safuu beekuudhaan duudhaa mataa isaa beekuudhaan dhugaa isaa bakkeetti baafachuu hin danda'a ta'yaadha. Indastiriin fiilmii Oromoo kuni gara fuulduraatti cimee akka guddatuu fi mootummaan maal gochuu qaba? Uummati keenya waan guyyaa irraa taajjabnu irraallee kaasee bifa kamiin artistoota bira dhaabbachuu qabu mee? Egaa inni kun akkuma jalqaba kaase badaa hojiin aartii kuni xiqqoo ishee keessuma akkuma biyyaatti akkuma uummata Oromootti iyyuu namni gatii guddaatti kaffaluun barbaadu hojii biizinesii adda addaa irra deemuu barbaada. Garuu hojiin industirii aartii eenyummaa kee hojjechaa diinagdee keessatti guddifachuu dandeessa. Damee lachuuta jechuudha. Eenyummaa keessatti guddifattaa diinagdee keessatti guddifta kan kee duwwaatu hin ta'in diinagdee biyya tokkoo hangafummaadhaan guddisuu danda'a waan jedhamu industirii aartii kana waan ta'eef namni hundumtu amantaasa ta'u kamiin iyyuu haa ta'u waan daangessuun qabu waan ta'eef namni hundumtuutu kanatti hirmaatee biyyi keenya guddachuu aadaan keenyas dagaaguu danda'a. Namoota kana bira immoo akka isaan dhaabatan. Ijoolleen kun namaatii wanta waggaa tokko olii ta'an yeroo amma dubbatanii daayirektarri yeroo dubbate waan kana keessattuu xumuramu miti. Aarsaa guddaatti kaffalanii aarsaa guddaa isaanitti kaffalan immoo gumaata xinnoo isheetu goone bukkee dhaabanne hojii guddaatu hojjetama waan ta'eef dhaamsa kanan qaba. Hundumtinuu waan inni yaaduu qabu dhugaa dubbachuu fi waan dhaamaa utuu hin taane haala gaariidhaan waan gaarii tokko dhalootaaf yoo yaanne yookiin waan gaarii tokko galmaan nan ga'a yoo jenne kaayyoon Oromoo waan galma hin geenyeef hin qabu garuu namni haala jiru hundumaa mo'achuutu irra jiran jedha. Haala jiru hundumaa buufatees akka duubatti hin deemsinee dhaamsa gooti. Aadaan uummanni Oromoo namoota artistii bira dhaabbachuu irratti deeggarsa gochuu irratti maal isinii godhanii maalillee gochuu qabu gara fuulduraatti? Haala aartii Oromoo irratti deeggarsa gochuun baay'ee duubatti afaadha. Namoonni keenyallee nama cina dhaabbachuun yookiin aartii Oromoo akka aadaa duubatti afaattidha kan isaan ilaalanii garuu ilaalcha sana keessaa akka isaan ba'anii jedha. Namoonni aartii Oromoo deeggaruu qabu. Mee artistoota dhugaa akkasii fa'aa kalaqa adda addaa baasan kana uummati Oromoo immoo akkamitti bira dhaabbachuu danda'a? Har'uma yeroo guyyaa irraa kana ilaallu hawaasi bal'aan aadaa fiilmii ilaaluun waan du'achuu qabu. Mee haala kamiin artistoota keenya bira dhaabbachuu qabu? Dhugaa dubbachuuf artistoota akkasii Oromiyaa keessaa qabaachuu keenyaaf kalaqa akkasii kan kalaqan yaadama akkasii kan fidan kana qabaachuu keenyaaf baay'ee gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Haa ta'u malee isaan biraa yaada keenyaan, humna keenyaan, dandeettii keenyaan waan dandeenyu hundumaan bira dhaabbannee tumsa gochuun deeggaruun nu barbaachisa. Anillee isaan qabaachuu kootti baay'een boona. Ammallee amalee guddaan isaaniif kenna. Fayyaa ta'anii horaniyaa bulanii jechuun barbaada. Galatoom. Aartiin madda dinagdeeti. Madda dinagdee qofaatu hin taane siyaasaaf illee fayyada jechuudha. Garuu immoo madda dinagdee ta'uu isaa asumarraa kaanee ilaaluu dandeenya. Fiilmiin kun yoo gurgurame yoo gabaarra oole namoota itti dadhaban kana tajaajiluu hin danda'amu hin danda'u fiilmii kan biraa maxxansiisuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu irraa ka'a. Kanaafi
hawaasni keenya faayidaa qabaachuu isaa dinagdee keessatti bu'aa buusuu isaa beekuu danda'uu qaba jechuudha. Beekee immoo bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Mootummaan illee akkuma sana jechuudha. Carraa ta'ee karaa artiitiin waan ifu dinagdee biyya kanaa, siyaasa biyya kanaa guddisuu danda'a, mul'isuu danda'a, aadaa biyya kanaa mul'isuu danda'a, hawaasummaa biyya kanaa dagaagsuu danda'a waan ta'eef mootummaan cina dhaabbatee deeggarsa taasisuufiin murteessaa ta'uu isaati kan ani natti dhaga'amu jechuudha. Gargaarsa wanta adda addaa waan danda'aniin illee cina dhaabbachuu qabu jedheen dhaamsa dabarsaa fi namoonni hedduun jiru. Qabeenya kan qabanii, maallaqaan beekumsa kan qabanii, waan hundumaatiin kan aartii Oromoo deeggaruu danda'an hedduun jiru. Garuu sana irratti ilaalcha hin taane qabu. Garuu sana dhiisanii illee waan gaarii akka isaan yaadanii aartii Oromoo galmaan gahuudhaaf fi kanneen beekumsa qabanii, kanneen maallaqa qaban illee akka isaan irratti hirmaatanii nu cina dhaabbatanii yookiin namoota hojjechaa jiran cina akka isaan dhaabbatanii dhaamsa dabarsaaf. Tolee ulfaadhatillee.